Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataa tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataa tuubii. Akkasuma oduun gara viidiyoo kiyyaatti hin darbiniin tura warri mana kanaaf haarawwataa ta'an saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha laayikiin keessan jajjabeenya kiyya ta'a waan ta'eef isiniin jedha har'a mul'atan maal qabattee dhufte hojjettanii dhugaa rabbii waan baay'ee nama aarsu jechuudha maal hojjettanii haati sabboontuun akka jalaa badde hundumti keessanuu miidiyaa kanarratti hin beektanii. Maaliif koomentii wayii ilaaleen ture jechuudha shinbee gadi baatee dubbattee turte jechuudha haati sabboontuun koomentii saayidookiin immoo adaamaa tuubii jechuudha gallakkisa wayii jechuudha namni wallaattanii jirtanii saayidookiin adaamaa jedhama yuutuubiin isaa inni sabboontuu qaata jechuudha gisee haati manaa isaa deessee 40 diggisan viidiyoo gisee sanii gallakkise Saayidii amma immoo Itoophiyaa keessa jira jechuudha biyya galee amma maal jedhinaadha sabboontuun kijibduu as baatee kijibdaa jedhaniini haadha sabboontuu koomentii isaa jalatti arrabsaa jiranii sabboontuun kunoo hin jirtu ati jaartii guddoo taate maas baatee nutti kijibdadhanii koomentii san jalatti baay'ee tokko arrabsaa jiran haadha sabboontuu jechuudha dhugaa rabbii maaliif arrabsitanii namni ilmoodhaan hin kijibu jechuudha ilmoo ofiitiin hin kijibu gadi ba'ee jechuudha. Okay, yoo kijibde viidiyoo ishii tokko laaltanii turtan jechuudha. Viidiyoo ishii mana gandaa seentee jechuudha. Maal jedhama gubbaa manaatirra macarrashaa gubbaatirra jechuudha. Achi gubbaarra faatee fooqii gubbaa macarrashaa bootaa manni dhuma gubbaarra jechuudha. Achi gubbaarratti istoorii jedhanii bakka isaan istoorii san gubbaarratti balbalatti gaccufanii gara deebituun gara ol baatuun dhabdee jechuudha guyyaa tokkoo fi halkan tokko achi gubbaarra oolte jechuudha mana san gubbaarra jechuudha namni tokkummaan geesse jechuudha namni ilmoo ofiitiin gadi ba'ee hin kijibu miidiyaa kana gubbaarratti jechuudha garuu warri haadha qabdan warri haati teessan maalummaa haati teessa isinii taatu beektanii akkanatti ishiin arrabsitan koomentii san jalatti jechuudha dhugaa rabbi jechuudha namni haadha teessan jaalattan namni ilmoo qabdanii ilmoon teessan maal akka taate beektanii ishii haadha tana jechuudha hin arrabsitan achi jalatti jechuudha mee maal siin goote viidiyoo sun kan yoomiti jettanii yookaan koomentii san jalatti nama viidiyoo san gallakkise san gaafachuu qabdan malee haadha sabboontuu kijibduu maaliyitti sobduu maalii aga jettanii arrabsitanii maali nama san koomentiidhaan haga ishii arrabsuu deemtan sani maaliif nama viidiyoo gallakkise san isa maan gaafanne sabboontuun kunoo hin jirti mootiin haati maaliif as baatee nutti boochi jettanii abbicha susunii deebisuu danda'a bifa viidiyootinis ta'u bifa biraatinis ta'u jechuudha. Kanaaf maaliif haadha tana boochistan ishiin ilmoo ofii dhabdee bo'aa jirti isin hoo maaliif koomentiidhaan afaan badaa jecha badaa jettaniin ishiin tun dubartiidha. Ishiin tun namni abbaan manaa bira hin jirre ishiin tun namni ilmoon jalaa baddee karra kaaniif kaan laaltee ilmoon tiyya yoom naa deebiti ilmoon tiyya yoom harka diinatii naa baati jettee imimmaan ofii xururachaa jirtu jechuudha yaa ummata oromoo jechuudha maaliif dhugaa rabbii yoo jettanii jecha namaaf laalladhaa haati tuni nama guddaadha nama kabajaa isin biraa qabu jechuudha namni haadha ofii kabaju haadha tanallee kabajuu qaba jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha maaliif yoo as baate sinitti booche yoo as baate sinitti waan barbaadde sinin jette jajjabeessuu qabdan malee arrabsuu hin qabdan jechuudha akkuma haadha teessan jaalatta sanitti ishiillee jaalachuu qabdan jechuudha leesh arraba jecha badaa jettaniin jechuudha mee maal sin goote maaliif arrabsitan ishiin intalli ishii kan jalaa badde as baatee boossu namni oduu namni tokko ishii cinaa jiraate yookiin abbaas suni oduu cinaa jiraate abbaas sabboontuu jechuudha ishiin miidiyaa kana gubbaarratti dhufte hin boosu jechuudha maaliif dhiirri bira jira bakka seenu intala ofii tana barbaadee baasuu danda'a jechuudha garuu ishiin dubartii waan taateef bakka seentu hin qabdu ofumaafuu dubartiidha dubartiin eessa akka seentee baastu humna hin qabdu jechuudha malli ishii harkaa badee jira jechuudha. Garuu namni dhiiraa taate intalli ishiituni
haga barbaaddes taatu haga kana alaa yalaa hin bultu haga kana afuura bakka jirtu beettee jechuudha haga kana irraa hin turtu jechuudha. Maaliif waan ishiin dubartii taateef waan ishiin bakka wannoo taateef hundumtuu gamaa gaman ishii raagaa jira jechuudha. Kanaafuu isin immoo warri koomentiidha jechuudha. Sirata keessan eegaa jajjabeessuu qabdan malee arrabsuu hin qabdan haadha tana jechuudha. Abshir sii deebiti jedhaanii jajjabeessaa malee sobduu kijibduu maalii mee maal sin goote arrabsitan yaa ummata. Yoo lakki ishiin nutti hin tolle lakki ishumaa laaluun barbaannu hojjettan immoo jechuudha. Viidiyoo mashiitis hin laalinaa jechuudha. Maaliif namni nama jibbu viidiyoo namaa sana hin laalu jechuudha dhiisa waan ta'eef jechuudha. Garuu isin arrabni sun hundi maal barbaachise dhugaa rabbi Adaamaatu jala seenee jechuudha. Yoo laalu koomentiin jechuudha. Koomentii likkii malee barraa'ee Adaamaatu jalatti jechuudha. Garuu arrabni irra jirin kanaadha sabboontuu arrabsitan jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu yaa ummata Oromoo. Yaa ummata Oromoo dhugaa rabbi jechuudha. Yoo jecha jettani yoo jecha tokko namaan jettani jecha laallacha nama arrabsaa. Keessattuu namni haadha qabdanii jecha laalladha arrabsa. Haati teenya sun haadha tanaa bar jedhaati haadha teecha san yaadadha yoo nama arrabsitan jechuudha. Oduma ishiinuu badduu taate arraba akkasii isaan barreessuuf hin qabdan jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaafuu koomentii haadha sabboontuu jalas deemtanii koomentii saayidii jalattis deemtanii jechuudha. Hin arrabsina haadha tana jechuudha. Haati teessan akkuma haadha teechanii san haati tunillee kabajaa isin biratti qabdi jechuudha. Haati hundaatu kabajaa isin biratti qabdi jechuudha. Hin arrabsina haadha tana jechuudha. Ishiin ilmoon ishii jalaa baddee mirir jettee as gubbaa warri ishii tana arrabsaa jirtan jechuudha. Nuhoo borodoowwan akkanaa nu qunname maal taanaa jedhaati of duuba deebi'aa laalame jechuudha. Arrabsuudhaan turatti jechuudha. Dhugaana baay'ee garaana nyaatte baay'ee na gaddisiistilleedha jechuudha. Garuu hin arrabsina dhugaa rabbii jechuudha.